ናፍቆትሽ ብዛብኝ እየገዘፈኝ ከፋው ትተሽ ጅብራል ሲለኝ መንገዱ ጠፋብኝ አላህ ሙሳፊር ማን መጥቶ ያደርሰኝ ወደ አንቺ ሰፈር ማን መጥቶ ያደርሰኝ ወደ አንቺ ሰፈር በአላህ መንገድ ላይ ያገኘሁሽ የኢስላም እህቴ እንዴት ነሽ? በአላህ መንገድ ላይ ያገኘሁሽ የአኺራ እህቴ እንዴት ነሽ? ክፍተቴ ኃይሏን ምክርሽ ጎላብኝ ልሳንሽ ናፍቆኛል የሚያስታውሰኝ የዓይኔ ማረፊያ የት ይሆን ያለሽው በኢስላም ጎዳና የተገናኘነው በአላህ መንገድ ላይ የተገናኘነው በአላህ መንገድ ላይ ያገኘሁሽ የኢስላም እህቴ ስደት ጎዳና ያገኘ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجمة هيا نجات رجلة ربي أكم سنة ورمنا جرتو نقوم ورمنا كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميمي كوي كوي سيدي بسكو يا وعليكم ربي السلام يا ورحمة ربي الله وبركاته. غنمو ماني موساتي مو غنمو ما سلكي ورقت يبونم نزبنا ما كوني نما دي عجائب मैं لا बहुत मैं بس मैंने कुछ के यहाँ तो कोई नहीं गमच्चू सिर राकोडर ना हो जिनका बांधे बेटे इंडे लगा अंका बड़ा बेटे आते गनमा सिल क्या أبلتي सोता كده हम वो बोले थी कि जब लगी जेराई नुसीनी लिया कसी मैं भी हताऊ बेन أبلتي تك بالبلا بيت أفاني رت تشوفي يوتي ديفيسن نمت بالبلا في تنين نجدو يا الله نو أنك درجرة نوفس سين كابوتي أنك نوفس سين كابوتي خطوة ما ديني ومنا boleh tiga nyayu gana ini deh nyasi rafi tira singkatu odas karara pura tu gana ini si pura yute nyati me sil bil bil ada pakai menden nati bo إسي إسلامك تأسيسا موسيلا أتشدين أنا ننجد eh إمالي إسي كاس ننجد إمالي قرر ربي نواليش gana أبلتي إريجاتين ومسامحو Hiriyaa midhaan wanta akkasii hin jiru beekte kai jennaani kaatee bakka daqiiqaa muraasa keessatti yookaan egaa maal goona reegisuma hunda waatti mamaa kai amman deemna iyyaana jibeen إسين ساعتي كانت الرفتي أبلتي يعني حاجة ضروري تيفي يعني dirqama na barbaadaa jirti obboleettii kiyya kana yoo deebise hoo achi dhaqxee teessee deebifta ka amma siin kaatee uffata sii qaqayyaratutti kaatee deebiftaa fi beeruun deemna amma eesh yalla eesh tole 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 mee warri mana barriinyuu cufaadha mee qoy mee balballiyyuu cufaadha ulaayyuun badanne ganaa rafii irrumarraa ka'uun jira shakkiidha mee beenume warri mana salaamu alaikum warri mana أوه. وعليكم salaamu السلام alaikum ورحمة الله وبركاته. akkam mee jirtaa obboleettii kiyya naguma جرة irrafti الحمد siin hin لله. jenne ilililil irrafti siin hin jenne asiluma irrafti siin jedhe ما dhuga mee كان quba أنا ما نبصني waa ما jettee بقول riyaadha سوف sochooteeti natti fakkaata mee adda خيرين سنكون ما دخلنا أنا جانبكم. gammachuu obboleettii keenya nani waliin hiranna jennee waamuu dhufne rafiiti mee qoyobsinaan rafiiti iyyuun kaane mo isiin jettu dhagu maal jette islaamik أنا أعرف جانا ما نتدفني كنوري في الربا كا واتوكو كلمة من ما فكرت تدفني كمية تو خيرين سنفانا هدوت ولا ما سينا كمية كم تيجي ولا ما سينا مي. ati garuu yoomuma akka namaa kana seerumaan tartiiba namaa guuta garuu ati yoomuma tartiiba namaa مالي guuta haa ta'uti mee kai gaashi sachoo hime haa ta'uti maal jette nama mee ooluma seenaa kaa akka mee ooluma seenaa bunallee sinii danfisa. Ammallee bunuma obboosatti sinii siiti danfisa bishaan olbii kan keetii dhugan kun sachoon akkasitti. miti buna maaliidhu daamiti bishaanii yoo ta'e illee bishaanuma dhugneeruma yaanaati mee uffata kee qayyara dhuguun deemnaatiin kaanaati. Maal immoo sadeem naannoo kun manattuu ganaa mallee mana iyyuu sirreeffannee sadeem nammoo. Mana sirreeffachuu miti gaa mana obboleettii keenya dhaqnee gammachuu sirraa qoodachuu deemaa ati uffata qayyara dhunuti ammas teenya seena deemi uffata kee jijjiirradhu. Woy kamiin taasilaa. Meegaa xiqquma na eegaa kaamman uffata jijjiirradhee dhufate xiqquma si na eegaa hin turu baay'eellee daqiiquma 10. Haa ta'uuti maasila argitee mee kana keessaa bishaan dhugama kana keessaa bishaan dhugama qoshashaa kana keessaa bishaan dhugama. dhiisi Ta'uusi waanuma midhaan keessaa waanuma fedhellee ta'u hiriyyaa kenna hin gorfanna obboon obsinaane gisee hundan gorsa beekte
Kanaafuu naan kana keessaa bishaan dhuguuti bishaan chacha taa'u. Amma yeroo Obsinaan isiin akka dhuftee waan fedhayyuu ta'u isiin kun hiriyaa kenna namni yoo hiriyaa gaarii qabaate dhugaa daawitiidha hiriyyaan gaariin daawitiidha keessatti uf arga suuta jenne gorsinaani amma hin qaanyeessin ernaa isiin uffattee dhuftetti adabaa gorsa keessan kan achi dhaabame iddoo dhaabaa tartiiba namaatti galaa jiraadha. Gaa gorsi keessan kun dhaabaa achi. garii hin qaanyeessin adaraa kee. Wanni hin qaaneessan jiru ittuma ni malee ana akka namaatti tartiiba namaatti. Meegaa jijjiirradhe uffata kiyyallee jijjiirradhe akkuma ta'ettu haa ta'ulleedha garuu ilkaan keessan keessaa mee foon baafadhaa lagaa hin deemna ilkaan qulqulleeffadhaa. Maalimmoo foon maali nyaanne kan etoo bishaan nuti kennitee deemte malee foon nuti kennitee deemte maali nu ilkaan keessaa baafannu arrabamu maa inni kun. Ani isinitti kennuu baadhullee foon nyaattaniittu ani ammoo uffata jijjiirrachuu ol seenetti duuba kiyya maqaa kiyya hamattanii. Maqaa nama hamachuun immoo akka nama du'aa foon obboleessa ofii nyaateetti sanii guutuu hubadhaa isiniin jechuu kiyya garuma gabaabumatti jechuudha. Subhanallah. Arrabni namaa immoo cucaata. Egaa dhiifama nu godhi obboleettii kiyya. Hin gaddinillee dhaatiiti amma ta'e siifillee ergaa ta'aadhaaf beete. Amma gizee bakkeetti ba'an dubartoonni keenya irra caalaan isaanii gaafa mana keessa jiraatan gaafa jaarsaa wajjin hin jiraatan uffata suma ganamaa kaasanii hanga galgalaa uffatanii bulaniin isaan deemanii dhaqanii jireenyuma isaanii mana keessa jiraatu. Gaafa alatti gadi ba'an immoo uffata qayyaratanii shittoo biifatanii karaarra deemu jechuudha. Gaafa kana immoo fitinaatu dhufee fitinaa jareenyuu ta'an nama fattanu jechuudha kanaan. Kanaafuu naani haa ta'u tartiibni isaa mana keessatti isa qulqulleeffatu garuu irra caalaan kan mana keessaati waan ta'eef isa alaa kana amma ta'e tokko qulqulleeffatanii dhuma deemuutu irra gaarii. Kanuma walii galchuudhumaaf malee waa badaa amma kana hammeenya keellee dubbanne egaa dhiifama nurraa ta'e. Hayyaa namitillee rabbii keessan dhiifama gaafadhaa. Rabbii keessan Nuti kan nyaanne foon keetti yooti nu dhiifte rabbi nu dhiisa daraa kan kee dhiifaman garuu dhorgee jirallee yoosinaan himatanatti waan hin taanetti nanaqe dhugaa rabbi. Maal qaba osoo dhiifte waan dhowwullee namni isinillee na dhowwitee jirti atillee akkasuma itti egaa mi'a naaf bareechiti ana qofaa bira caalumee dhiifama bareechinaa godhe rabbiin kollee nama. Ishii dhiifama daddafi kaa'ubsinaan dafin deemnaan immoo eegamaa jira waan ta'eef waan qabdan harkatti qabadhaa namni diqqaa qabu namni waan harkaa qabu darbate sodaataan jedhamu jedhanii ammas namni waan qabu kenne donyan jedhamu jedhanii kanaaf waa qabannee harka duwwaan deemnu anillee isa kana qabadhee isa kanallee immoo tiyyoo buleetii kiyya waan ta'eef qabee deemaa jira. Inni kaakun immoo kan ishiin abbaa manaa biratti matatti godhattudha. Aganumaan qabadhee si maal qabattan mee? Egaa ani gama xiqqoo si qalbiin na jiitee kaate beektee akka malee waan na rifachiiftee kaateef kalaamuma rabbii kananii obboleettii kiyyaaf illee kan ta'u kan ammoo kan isinitti fayyadamtu teelefoona kana aayifooniidha beektee kanaaf kanuma fuudheetan inni dhaqaa fedheetan. Maashaallah hin bareeda maashaallah. Yaa maallaa. Islaamic beena qabeena. Beessee jira hadiyyaa kiyya ammoo boodarra ergasiin kennitaniifi xumurtaniin boodarra kennaa feena. Akkasii. Hadiyyaa ajaa'ibaa ta'u na bu'ee gahayaa nu gaamee jedhaaga. Mee deema. Beena. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota moomee tuubiidha. Akkam nagaa fayyaa keessan yeeshamaa harka fuunee baga jiraattanii. Egaa manni kun mana moomee tuubiiti. Asitti kan argamu ana obsinaan tuubii asiin ammoo firii faamilii. Asiin immoo islaamik tuubii asitti argamnee jirra. Mana moomeetti argamnee jirra. Kan nuti argamneefis gammachuu siirraa qooddachuudhaaf akkuma kana wal qabannee wal waammannee mana keenyaa dhufnee jirra. Akkasin isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota moomee tuubbagee jiraattan jecha. Egaa akkuma isin jettetti nuti gammachuu obboleettii keenyaa ibsachuuf hin dhufnee obboleettii keenya moomee koongiraajileeshin baga gammaddee baga rabbiin isin sigee siin jechuuf hin gammannee gammachuu kan keessirraa qoodachuu dhufneen siin jedha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota maamiltoota hordoftoota moomeetu jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa rabbi isiniif haa baay'atu jecha har'a kun mana moomeetti argamneetiin jira. Maaliif argamtan nuun jechuun keessanis hin oolu akkuma obsinaanii fi ammoo firii jedhanii moomee gammachuu sii wajjin qooddachuu asitti argamneetiin jira. Gammachuun kee gammachuu keenya baga gammaddee koongiraajuleeshiin siin jenna moomee keenya jabaadhu itti fufii gara fuulduraatti siin jenna. Egaa moomeen obboleettiin keenya kun yeroo dheeraa booda akka hamata tokko hamata lama hanga hamata lamaa lakkoofsiftee kana hundayyuu hobsaan amalaan amala siitiin har'a geessee jirti. Kana hunda turuun furmaata yoo ta'u dhiisellee kana keessaa immoo hobsanii amalaan keessaa bahuun waan guddaadha waan ta'eef hedduu tokko baay'ee isaa waan gammachuu guddaatu natti dhaga'amee jira. Egaa kun ka'umsa malee bakka ga'ameetii miti. Ganaa waa hunda waa guddaatu si eeggata waan ta'eef waa guddaatu si eeggata. Hobsuun barbaachisaadha. Amalaan nama wajjin walii gallee jireenya keessatti tokkummaadhaaf jaalalaan kabajaa walii wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Hawaasni sooshaal miidiyaa irraa akkuma akkasitiin feestii wallaalanu kanatti nama gaariin jira. Badaatu keessa jira. Erga dhufanii sooshaal miidiyaa irratti ol ba'anii immoo waan hunda waan nama qunnamu keessatti hobsa qabaachuun waan guddaadha. Hobsa qabaatanii waa hunda keessatti hobsaan dabarfachuun waan guddaadha. Egaa miidiyaan kan kee kuni miidiyaa haqaa, miidiyaa kan diinii rabbii irratti babal'ifattee diinii rabbii irratti barsiiftu waan gaggaarii waan namaaf yaada ta'u waan namaaf barumsa ta'u tokko irratti namaaf qoodu akka ati irratti barsiiftee bakka guddaa geessee har'a 1,000 geessee sa'aatii guuttee kiroomii keessaa baate malee waan takka waan biraa hin arganne inni kun immoo waan guddaadha. Gara fuulduraatti immoo inshaallah 10,000, 20,000 akkasuma 50,000, 100,000 jedhaa bakka guddaa geessennaan akkasii arginu abdii guddaan sirraa qaba. Kanuma asirratti jalqabanii asuma irratti gatanii dhiisanii galanii manatti hafanii gatanii biraa deebi'anu miti. Akkuma dhallaffaatee bakka kana geesse borillee yoo maaliyyuu si qunname akkati obsitee bakkaan gaatu abdiin sirraa qaba. Baay'ee tokko hedduu gammachuun natti dhaga'amee jira jechuudha. Kanaafuu jennaan baay'ee si gammadeetaniin jira. Carraa gaariin siif hawwaa waan gaarii akkati irratti hojjettus abdii guddaan sirraa qaba. Koongiraajuleeshiin siin jedheetaniin jira obboleettii kiyya kabajamtuu jaalatamtuu moomeetu. Masha Allah tabaraka rahman du'aayin illee gorsi illee hafeef osoo hin taane nu illee nu ummaan hafneef yoo dubbanne malee waan silaa jedhamu qabu hundaa jettee jirta obboleettii teenna hayyoo qaalii dhugaa rabbiititti baay'ee takka galatoomii isilleen gaafa sagalee kan kee kana dhageette akka gammaddu shakkii hin qabu obboleettii tiyya baga gammaddee akkuma isiin siin jette nama ammoo tuyyuu waardiyyaa diin kan keetii tahee nama ammoo jechuudha. Wallaahi ofillee fayyadamee saba ofii amantii ofillee fayyadu rabbi si haa taasisu. Waan khayrii ta'e hunda rabbiin nama hojjetee asirratti dhiifatee biraa deemu rabbi si haa taasisu. Si haa qajeelchu waa hundaayyuu siin jedha gammachuun keenya dachaadha. Dachaa baga gammaddee dhugaa rabbiitittan yeroo amma osinan akkana jettu haga waggaa hagana irra turte. Dhageen ijoo akkuma kenna juma 6-7 yookaan juma 5-6 se'a. Subhanallah dhugaa rabbiititti ati obsa qabeettidha waggaa hagana guutuu jechuudha. Waggaan tokko hin ulfaata waggaa 2 irratti sabartee obsite dandeettee waa hundaayyuu jechuudha. As ga'uun waan guddaadha. Kana daran immoo nama obsallee kana dachaa godhatee waan babbareeddullee irratti hojjete gammachuu kenna kana jechuudha. Kana daran nullee gammachiisu rabbi si haa taasisu. Nama rabbi gammachiisee namas gammachiisu rabbi si haa taasisuun siin jedha. Asumaan gama obboleettii islaamik. Hayya isinuu fixaniitiin jirtanii anillee jiraatu wanti hafeen jiru isin lamaanuu fixanii jirtanii. Egaa moomeenii akkuma isinuu jettanii yeroo dheeraadhaaf obsitee dadhabee osoo hin jedhiniin obsitee namni obse immoo bakka yaade hin ga'a. Obsiteeti yeroo dheeraa booda bakka kana gahuudhaanu waan guddaadha gammachuu guddaadha isiidhaaf illee nuti illee baay'ee gammachuu guddaadha. Ammallee asirratti dhaabbata osoo hin taane gammachuun kee daraan isa fufuu jenna. Innaa miidiyaan kuni miidiyaan
billaa qara lamaa yookiin immoo aduu qara lamaa akka jedhanii takka si muraa takka immoo situ muraa jechuudha. Saniifuu nama waan gaarii irratti dalagee waan gaarii irratti hojjetee saba keetiif amantii keetiif akka rabbiin si ajajetti waan rabbiin jaallatu irratti hojjettee nama itti milkaa'ee ganda duniyaa kanarratti illee seenaa guddaa galmeessee rabbisi haa godhu jedha. Isin bittanii jirtu kan uuman jedhu. Egaa asumaanii hadiyyaa qabanneessii dhufnee jirra. Hadiyyaan xiqqoo hin qabu. Kun kalaama rabbiiti. Kalaama rabbii guddaa wanti kana caalu hin jiru. Kanaafuu jennaan kun hadiyyaa kooti. Yoo si biratti argamee gammachuu keessarraa qoodadhee si bukkee jiraadhee si laadhuu dhabullee guyyaa tokko immoo akkasii kennu abdiin qaba inshaallah. Kun hadiyyaa kooti siin jedhaa narraa takabbalii. Kunillee akkasuma hadiyyaa kooti narraa qeebalii siin jedhaa obboleettii kiyya baay'ee si jaalladha siin kabajaa siin jedhaa jireenya gaarii naa jiraadhu carraa gaarii bakka hundattiyyuu akka ati milkooftu abdii sirraa qaba inshaallah. Rabbii gaditti jechuudhaan immoo. Obse akkami banuun danda'ama? Banuun danda'ama hadiyyaa? Hadiyyaan kun egaa isinuma bira ga'ee yoo baname irra gaariidha. Ammallee ashagamaa dhabeetti ammallee hin banamne. Kanaafuu naan isinuma bira ga'ee yoo baname irra guddaadha isiin jedha. Aayifoona ta'uu isaa hin shakkin. Yoo baname immoo yoo baname sanis immoo rakkoon tokko illee hin jiru. Kiyya caalaa jedheeti inni kiyyallee kana akkamisaa gara hin mul'atu. Beeyta kiyya kunis ija sadii qaba. Osoo bannee wal biratti ilaalle jedheeteen. Maashaallah maashaallah. Hedduudha gammadaan hadiyyaa keessan isin immoo daraan Mee. Kana fakkaata hadiyyaan kun. Maashaallah. Anillee inni dabalataa kana. Maali jettanii yaaddisa? Anoon beeku. Dhugaa inni dabalataa ammoo isa kana. Anillee jechuudha yoonin manni kennaa fi manni hosinaan kun walitti dhiyaataa yoonin si bira jiraadhee amma sii kennuu baadheellee isirrallee ta'u akkasii ga'u dhugaa abdii guddaan qaba obboleettii kiyya. Asumaan kennaa kiyya narraa fudhuun siin jedha. Rabbiin nama mudhu haqiiqanillee wal gammachiisnu haa taasisuu kennaa kan haqiiqati inshaallah. Hosinaan isa tokko bantee jirti miti anillee banuu laata? Ni bareeda garuu akka malee banuu? Abanamu. Maashaallah jenne. Maashaallah man jedhin. Allahu akbar. Egaa maashaallah hadiyyaan isa kana. Duniyaa kanarraa rasuulli rabbii jedhanii jiru sallallahu alaihi wasallam. Duniyaa kanarraa dubartiidhaaf shittoo jedhanii jiru waan ta'eef wallahi hedduu galatoomii ulfaadhu siin jenna. Naa isinis hadiyyaa keessa lakkinu qofaa kanas hin jeessina. Xumurattanii? Ayyan. Ani hadiyyaan qopheessee qabaa narraa fudhatti jedhiitiin abdii qabaa inshaallah. Hadiyyaan kiyyallee akka keessanii kana yoo baay'achuu dhabees yoo bareeduu dhabees xiqqoo taatellee manarraa fudhatti jedheetiin abdii qabaa. Sagaleen kiyyan jiru? Sirriitti jedhu qoor fuudhiti. Gadi fagaata malee ni jira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
عنه الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم هديان كي كان فكاتا نرى فدت جديتين أبدي كفا إن شاء الله ما شاء الله جزاك ما الله شاء الله خير. تبارك الرحمن ما شاء الله dhugamatti kennaa addaati rabbii waan ofii jaallatee fi waan ofii filateen si gammachiisu irra deddeebi'ee maashaa Allah rabbiin fahmiidhuma dhaabbata hin qabne si haa kennu akkasuma an akka kiyyatti abadan kennamte kana caale hin jiru jedha obsi. Akkanuma dhugaa maashaallah tabaarakallah hedduu namatti tola. Inni kun immoo waan guddaadha. Kan keenya irra caalaadha. Rabbiin siif haa dabalu jedhu waan kafanii. آمين وفادة سنلي كده Okay, لما وان egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Moomeetoo jalqaba irraa kaastanii warroonni haga ammaa nu wajji turtan galanni keessan guddaadha. Guddaa takka galatooma. Obboleettii teennaa gammachuun kan itti fufu haa ta'u jalqaba malee xumuraa miti. Jabaadhuu si gammannee jirra dachaa dachaa baga gammadde alfa mabruuka siin jedha Aziizatii asumaan ani gama kiyyaan yoo rabbi fedhe viidiyoo biraatti walitti deebinutti tika rabbi keessanaa tura. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Obboleettii keenya jajjabeessaa asumaan isiniin jedha. turtii gaarii isiniif hawwina nagaan nuuf tura yoo rabbiin jedhe fedhii rabbii viidiyoo biraan qabannee walitti deebina tika rabbii keessa nuuf jabaadha.